نافني وانا بلس ملتنا الراس فقيس وطو يجانا سلالا ما نمسي بونتا حلالا نرافو زاني ركون قبل وانتي كان أكيد نني تركون أبابو كان ما كنا warra tekkaatti faarsitu jechuudha laata warra eebeluu jette warra xiqqabsoo maldaa fiddinatti faarsitu sun waan xiqqoodhaan narraa fudhachiisan. Injira ammaa dhufanii qoy. Jettate garuu miira keessa galtee bara dhugaa waan. Ammaa dhufan miira keessa hin galle seenaa Oromootti akkas nama gataa beektaa tiktookii kana. Maali madda walaabuu taatee taphatte maarkina qaba. Nama beeki namni wajjin taphataa jirtu. Na beeka na beeknaan wajjin taphatte miti. Beeknaan dhufteen wajjin taphatte miti madda walaabuutiin nuu taphatte maarkina qabatu. Maqaa guddaadha. Amma fakkeenyaaf. Makii irraa bu'ee jedhanii bilisi. Yaa makii maa hin tuqeen. Makii irraa ammoo dhiifama gaafadhu makii hoo maal jechuudha. Hayyee loomiiti yaayye. Makii maal taate beektaa dogoggora seenaa dalagde wallaahi kan yoo mun irraa fadhi. Maali? Tiktookii irratti yeroo jalqabaa. Dogoggora seenaati. No. No sirriin goone sirriin goone. Sodaachaa jira. Sirriin goone. Hamoo atamu jedhe sirriin goone makkiin bakka guddaa nama qabuuf bakka guddaa. Amma mudannoo keessatti illee yeroo jalqabaaf sooshaal miidiyaa irratti namni anirraa dubbadhu ajannaa ishiidhama. Makii moo? Makii. Anushaa Faatii, Anushaa Abdiyyee, Tokkichoo, Makii tana gaafattee si didde ta'a bari. Kanaaf akkas. Isin na gaafate maal gaafadhaan? No dubartiin nama hin gaafattu madda walaabuu safuu hin cabsiin. Asiinuu safuu ni eegatta. Asiinuu safuu hin cabsiin. Maal jechuudha? Ni sana kenneef. Mataan dhukubaa jira amma bakka stress na qabeera maqaa madda walaabuu kanaan namni namoota jechamu. Please Oromoo. Winnie lamaan sana bichaa dhugaa waggaa. Winnie sana raasuun Loomii excellent wallahi isin beeku Oromummaan tana qabdi. Loomii ammallee itti dabal yooma. Niiko galatoomii dhugaa waggaa. Naaf jiraadhu. Biikoodhaami? Naaf jiraadhu. Biikoodhaan qabadhu diina keetti. Biikoo ni beektaa? Bakka anu gaabboon dadhabee jira. Please. Dadhabbii biraa osoo hin taane hojii biraa irraa leezii nagate. Viidiyoo edit godhadhee kan fadura leezii ta'een jira wallahi. Sa'aatii weessi biyya laagataa bara wanni kun. No galatoome. Amma baatullee homaa rakkina tokko hin qabu. Wiini sadan irraa fudhatte santu na boolchise malee amma baatullee homaa rakkoo hin qabu. Natti erga argitanii hin gaa'aa natti erga. Wanni akkana leezii nama gatu takka hin jiru dhugaa sitti muuf. Sa'aatii keessa yaalaa gubaa. Hin jenne. Dubartiidhaan mo'atameera malee illee. Waayo duraanuu dhugaa jechuudha. Wiini san waa xiqqoo narraa fudhatte. Namoota turte bara. Abadan ijoolleen irraa fadhimu. Namoota akkanatti isheedhumaayyuu. Nam tokkoon kadhadhu abbaan fedhaa kennu abbaan fedhaa dhiisu akkanuma caal jeelaa. Yaa zim jedhiin faarsinis. Ebeluu na bira jira. Warra maalii na bira jira jettee nama hin faarsin. Oo. Maali ani intala Oromoo wajjin taphachaa jirta. Amaara wajjin taphachaa jirta siite moo? No ati wajjin taphataa jirtu madda walaabuu kakalee Oromoo battirnoo itti walitti deebisi maqaa guddaa. Naaf jiraadhu illee dhugaa waaqaa tokkummaan kuni. Maqaa tokkummaa qabatee deemee eessaa tokkummaan akka dhufe hin beekne namni sun. Tokkummaan madda walaabuu irraa. Tokkummaa. Lafa Oromoo irraa. Amma sirba tokkummaa jedhu sas sirba amma jechuudha qixaatii kee sirba tokkummaa jedhu sas sirba. Waa biraas hin qaxxa'u ishee madda walaabuutii waa safuu naannoon jedhin jettee. Namoonni akka wanni argite. Namoonni akka siggee namni akka. Yoo sitti maaliif tuubboo qaama keenyaa kana keessaaf warri biyya faranjii jiru kun bargaraa waan adda addaa coomaa kana shawaarimaa kana waan piroosesiin ta'e kana fayyadama. Tuubboon kun gizee cufame dhibee onnee haa ta'u dhibee sukkaraa haa ta'u irra guddaan yoo shanyiidhaan dhufe malee. Yoo amma akka sukkarri shanyiidhaan dabra sanillee pirootekti godhuu ni dandeessa. Koolisteroo kan ani hanga guyyaa alhamdulillah koolisteroo akka cimaatti jechuudha. Akka cimaatti natti hidhi. Yoo kanaa booda dhibee adda addaa naa tarreessite. Maaliif kun rakkoo akka uummanni wanna kanarraa barnoota argachuu jechaa fi ifa siinii godhaa jira siin galee. Kana booda dhibee 5-6 sitti fufaa dhufu jettee dhibee kana booda
Okay, maal godhuun qaba waan kanarraa. Nyaata kee kan sirreessitu yoo taate, eksersaasii fagootu yoo taate, linkii sifiin ergaa, linkii sanirraa waan akkanaa godhi, nyaata akkanaa fayyadamii, guyyatti wanta kee ganamas hanqana, naaqanaas hanqana, hiraataas diinar, breakfastii waan akkanaa fayyadamii yoo kana fayyadamte eksersaasii dalaydee kanaan isin wanna kana ni jijjiira jettee uyyaanne maaliif kiiloogiraamiin kiyya 140 achi ol deemuu jiranii bakka jechuun nama wanta ta'e jechuudha. Okkeen jeeni fudhadhee googils keessa seenee namni gizee rakkate gaa waa hedduu dubbisaa uummata warra maali maqaan isaa warra Jarman, warra Ingiliiz, warra Ameerikaa qorannoo waggeessan waa'ee ispoortii irratti, waa'ee pirootekta irratti waan adda addaa san sarchi godhuun eegale ispoortii hagaraa qaamaa kan cinaacha lameenii gabbina cinaacha lameenii kan fuula duraa adda addaadhaas yuutuubii adda addaa fayyadamuu wanta jiru asumaan jiru ifirratti wanta harkaa dhufe jechuudha. By the way amma namni fayyaa kaja'amu kolesteroodhaan jechuudha. Kolesteroodhaan 18.5 irraa hanga 25 nama fayyaa ja'a. 18 green 18 isinillee Google gootanii dheerina keessanii hojiidhaan fi miizaana kiiloogiraama keessanii fi dheerina dhaammataa lama qabaatiin qaama keessi jechuudha. Laaluu ni dandeessan karaa salphaasuu mana yaalaan daqiin. Maaliif impoortaantiidha faatiin qaama keenyaa jechuu saniif. Ani 18.5 fi hanga 18 gadis miidhaa nama miidhamaadha jechuudha. Nama kiiloo 45 yookaan kiiloo 50 dheerina kee hojiidhaan miidhaarra fita. Garuu giriiniin kan jedhamu yookaan fayyaa heelzi kan jedhamu qaama keessatti coomni qaama keetii